السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلغن إسلام أكم جرت النجارة فيادا هنس الحمد لله قالت ربي نجار إجان وروتا القرآن سجلير أنا كمتي برجو دندنا أكبر بانت رد فندي كان سجلي سدي تأي لما تأي تكتأي حال بربانة رد ده فندي قوتشو أكمتي دندنو جتني قافتني إسني بدي إسني جري تري أكسمس وروتا Quraan alifaa barachuu barbaanneettan Quraan alifaa kun garuu guutuun guututti hanga basmalaa olii isinitti osoo hin taane garuu amma tokko hanga alifaa dumma fataa kisrateenii fi dummateenii waliin isin qaraasee akkasumas tajwiida waliin akkasumas hima jechaa walitti fidee jecha ijaaruudhaan kan isin barsiisu hangasuma qof garuu hammasan namni tokko barate kuma baay'ee wanni alifaa hunda isaa barachuudhaaf isa dirqullee tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf inni sun isa kana kun akka argu jirtan kana Quraan elbaayisii jedhama garuu asirratti keessa galtanii yeroo barreessitan akkam argachuu dandeessan Play Store keenya keessa galla jechuudha jalqaba. Okay. Erga Play Store keenya keessa gallee asirratti bakka argu jirtan kana mallattoo search kanamu kan beeyin hin jiru jechuudha. Google Play Store keessa nagaltan asirratti dhooytan jechuudha. Barreessitanii argattan yeroo barreessitan maal jettanii barreessitanii qubee qaadhaan osoo hin taanaan osoo hin taane qubee kaa kanaan barreessitan jechuudha. Quraan ka jedhu maal jettanii barreessitanii Quraan ogri ogreeni yoo jettanii akkatti yeroo barreessitanii sarchi gootan isiniif fida jechuudha. Asirratti nan dogongore asitti yeroo akkatti barreessitan kanatti isa kana isiniif fida jechuudha. Quraan ogreenium program ka jedhu kana isa kana irra dhooytan sana booda qubee qaadhaan ka'uun qabu qubee maaliidhaan ka'uu qaba qubee kaadhaan ka'uu qaba jechuudha. Isa kana gubbarraa argitan kana jechuudha. Isa kana irra dhooytanii daawunlood godhattan anamma already waan buufadhee jiruuf banuu qofa na barbaachisa jechuudha. Baneen isin garsiisa. Okay, keessaa haa baanu Quraana kana keessa gallee ilaalla. Warra alifaatiif jechuudha. Warra alifa baruudha barbaaduuf erga baname ammoo booda Quraan elbi otaan kes jennaani elbaasii jedha wanta kana naaf hin galle akkatti isiniif jechuudha. San booda qara'uudhaaf mallattoo arma gadii kanatti tuyxan jechuudha. Eenyaa san tuyxan jalqaba irratti kana filattan jechuudha. Isa jalqabaa yoo filattan telefuuz jedha isa kana irratti haa dhooynu. Asitti akka argu jirtan kana kunoo jalatti kunoo alif jedhee barreessee jedha Ingiliffaanis hunda isaa akkaataa inni jirutti isiniif barreeffamee jira jechuudha. Naman dhibu mee fakkeenyaaf haatuun yeroo tuyxan isiniif dubbate jechuudha. Isin qaraasisa. Alif ba ta tha jim ha kha dal zal namni Ingiliffaan beeyin hin jiru jechuudha. Yoo afaan Arabiitiinis wallaala jalatti inni kun maal akka ta'e haala kanaan akkasitti baratan jechuudha. Ra زي فين سين شين شاد صاد ضاد ضا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها لام ألف يا haala kanaan jechuudha. Okay, akka margu jirtan kana dhiifama nama gidduun na dhufe san booda tartiibatti aanu barachuudhaaf eessa tuyxan mallattoo xiyyaa gama gadii jirtu tana tuyxan jechuudha. Okay, nuuf fidee jira jechuudha. Asitti ammoo maaliin nuuf fidee achitti aliifuma qofa nu barsiisa jechuudha. Asitti ammoo waa'ee fataa waliin akkamitti dubbatamaa isin garsiisutti jira jechuudha. Mee haa tuynu. ب ت ث ج ح
ح خ د ذ را ز س ش qubumaan tuquu qofa jechuun wanni isin irraa eegamu isin ضا hanga baratanitti wanta kana isin qaraasii jiru. Okay, amma asitti fataadha kisraatti haa dabarru. E B T C G H خ D ذ G. Okay, irraa dabarru yeroo qusachuufani ani isin akkaataa inni isin barsiisu arguu dandeessan jechuudha. Asitti ammoo dummatee ni jira. Bu tu su ju. Okay, haa dabarru ammallee maalin nu fidaa fatattee nu fidaan si'a. Okay, tartiiba ta'anitti fi isaatii isin dabarsa jechuudha. Asitti ammoo hima ijaaruutti jira jechuudha akka marguutti jirtan kana. Dhiifama bakka malee hin tuqee. Play Store keessa nagalcheera. Waan akkas yeroo isinitti dhufe nootaan kis jettaniin gubbaa irratti isin mul'ata. Okay, asitti hima ijaaruutti jira. Amma aliif irraa waan ka'ee walitti hidhutti jira jechuudha. ألف أخذ سأل خطأ خطأ باء وان باء الرا كو هما باء الرا إجارة ممو غرسيت واي فتا سن غرسيت جرا واي فتا كو ور فتا أبو هما ولي جار جريجور بصر عبد لعب حالا كناني كتانوس asitti illee kunoo haala misin garsiisan kana sakkaan nu fide jechuudha. ذهب نذر نبذ نبذ را رحم رحم شرف شرف سفر سفر. اوكي haala kanaani اوكي haa dabarru kottaanuttis haala kanaani jechuudha. maashaallah akkatti gammaddan abdiin qaba. Asitti ammoo hima qofa nuuf fideeyyu jechuudha kunoo asitti خلاص نظام haala kanaani أمين ولد. okay haala kanaan qara'uu dandeettanii isin akkasii nama kan keessaan hin baa warroonni aliifaa haala kanaan qara'aa garuu ammoo hanga olitti garuu sirritti waan kana asirraa qo'attanii barattanii jennaan omaa quraan isin hin dhibu jechuudha. Okay, karaa quraana akkamiin nu barsiisa akkamiin nu qaraasa akka jedhuuf appilikeeshinii kuni Play Store keenya keessa yeroo gallee barreessine fakkeenyaaf Easy Quran Memorizer kan jedhudha. Isa kana yoo keessa galleetti sarchi goone nuuf hin fidu Play Store keenya keessa yoo galleen argannu jechuudha. Play Store keessaa fakkeenyaaf Easy Quran Memorizer hin argannu jechuudha. Yoo sarchi goone barbaanne keessaa hin argannu jechuudha. Isa normaaliidha, isa dhugaasan. Okay, ay keessaa ni baana. Isa kanneen isinii fida jechuudha. Amma garuu eessa dhayna appilikeeshina waan mobaayilii maarket isa jedhu kana keessa dhayna jechuudha. Isa kana ammoo isa keessaa argattanii Google keessaa yookaan Chrome keessaa akkasumas browser keessaa argachuu dandeessan jechuudha. Okay, kanaaf fakkeenyaaf mee isin garsiisaa browser hogguu jennu akkasumas fakkeenyaaf Chromeedhaan asirra Chrome naa fidaa. Chrome irratti dhahee isin garsiisa jechuudha. Isin browser yookaan internet kan jiru mobile keessa akka jiru achirraa argachuu dandeessan jechuudha. Okay, haala gabaabaadhaan. Okay, Chrome keessa galtanii asirratti barreessitan jechuudha. Maal jettanii barreessitanii gabaabumatti waan mobile market jettanii barreessitan waan mobile waan market jettanii tun barreessitan akka argitan kanatti yeroo isin barreessitan inni asitti isinii fide jechuudha. Market jennee haa barreessinu inni ammoo kun asitti isiniif baasa isuma kana jechuudha. Isa irra dhooytan sana booda isa jalqabaa kana isiniif dhufu kana irra dhooytan jechuudha. Haala kanaan isiniif dhufa mallattoo download isa magarroo kana asirra dhooytanii download godhatan jechuudha haala salphaadhaan. Okay, kanaaf maal irra dhooytani Chrome dhuma kana irra dhooytan jechuudha. Anamma waan duraan keessaaf qabuuf replace naan jedha irra deebitee buusuu ni barbaadda naan jedha. Kanaaf ani waan hin barbaanneef irraa deebi'a.
okay haala kanaan buufadha isa immoo akkatti buufattan haala kanaanii san booda isa keessa galtanii eegasanii bu'ii keessa galtan jechuudha akkaawuntii tokkos isin gaafatu bilaash application hedduu kan Play Store keessaan arganne keessa argachuu dandeessanii okay haala kanaan fakkeenyaaf san booda asirra dhooytanii akkuma Play Store isan jechuudha search jettanii barbaadan maal jettanii barbaaddanii easy reefini dhamne kun amma nuuf baasee jira kun easy barreessine gubbaa kanarra inni ufiyyuu nu baase Qur'aan memorizer jettanii barreessitan san booda irra dhooytan isa jalqabarra jiru kana jechuudha akka margu jirtan kan isa kana download gootanii gabbuufattan xiyya gaggargalsan erga tuutanii booda ufii isaatii kun asitti download gochuutti jira jechuudha waan baay'ee dheeratus miti kun duruu xumuruu ka'ee akka margu jirtan kana gubbaa kanarra jechuudha xumuruu ka'ee jechuudha obsaan eeggadha ennaa xumuree baneetiin sin garsiisa akkaataatti qaraatan jechuudha okay obboleewwan kiyyaa akka itti gammaddan share waliif godhaa follow godhaa ammas add na gaafachuu ni dandeessan gaafa Facebook kun guutamee add na gaafachuu ni dandeessan jechuudha okay amma install bakka jiru kan ofii isaatiin nuuf fidaa install jennaan jechuudha kallastii automaatika okay buuseenaaf fixa jira jechuudha san booda open jedha yoo barbaadan moddan jedha yoo barbaada open jedhan kanaaf ana mai keessaa baheetiin duuba deebi'een isin garsiisa kun amma nuuf bu'ee jira application revision jechuudha easy Qur'aan memorizer kan jedhu kana nuuf bu'ee jira isa kana irratti isiniif dhaya jechuudha san booda ennaa akkatti isiniif dhufe jechuudha haala kanaan akka barbaadanitti download godhattan mallattoo downloadii kana tuutan jechuudha xiyya gaggaragale kana tuqtanii san booda sheeko barbaadan irratti buufattanii alfaasii jedha Abdurrahman Al-Sudeesi 192 kbs jedha inni kun ammoo Abdurrahman Al-Sudeesi tuma jedhee tasitti 64 kbs ps jedha kanaafu kilobyte per second jechuudha ma'anaan isii wannatana jechuudha asitti ammoo 92 kilobyte per second kana jechuudha kanaaf inni kun guddaadha jechuudha inni kun isa kana irra dhaawatan sheeka kamiyyuu yeroo filattan isa 64 kana filattanii irra dhaayuu qabdan jechuudha maaliif akka haala xiqqaadhaan isiniif buusuuf jechuudha haala kanaan san booda irratti dhaawattanii download nuuf gochuu jira jechuudha akka margitan kana duruu fixee jira garuu gurguddaa waan dheeratu dafee hin buusu amma gurra dhooyne kallattiidhumaan qarawwa eegaletti kun akka margu jirtan kanatti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim okay isirra nu haa deddeebi'u jedhuuf ammoo akkamitti akka irra nuuf deddeebi'u goona kan jedhu mallattoo gama gadii jirtu fanniin sirreessine jechuudha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط argitanii الذين irra deddeebi'u أنعمت jira jechuudha عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم yoo barbaadan fi keessaniif duuba deddeebistan jechuudha kan tuutaniitti jalqaba irra بسم deddeebisin الله gara الرحمن ammoo الرحيم sadii irratti lama irratti deeffachuu الحمد barbaadan لله رب العالمين okay الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Akkam marguutti jirtan kana jechuudha bakka kanaas wanni jijjiirtan tokko hin jiru jechuudha. إياك نعبد وإياك Asirrattis wanni jijjiiramu tokko hin jiru bakka kanatti. الرحمن الرحيم بسم الله Asittis wanni الرحمن jijjiiramu hin jiru الرحيم jechuudha. Wanna takkaa'uu hin guutan بسم الله jechuudha. الرحمن Eessa bakka isin dhaqxanii irratti hidhattanii jechuudha. الحمد لله رب Sitingii gama gubbaatti العالمين argu jirtan kana kunoo as bakka kanatti hin الحمد jechuudha. لله Sitingii رب kana erga tuutanii العالمين san booda ol harkistanii الحمد لله as رب bakka lakkoofsi sadii العالمين jiru kana jechuudha. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم Isaan amma guutu jiru kana osoo hin taane مالك as يوم bakka asii lakkoofsi sadii jiru kana asitti gu'irristan jechuudha. مالك يوم Hirippitii taayimis kan jedhu kana irratti lama irra guutamee fakkeenyaaf amma sadii irra jiran sadii irra jiraame fakkeenyaaf duuba إياك deebinu. نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين Haalaan margitan kanaan jechuudha. اهدنا الصراط Kunoo lama lamaan qarootti jira jechuudha. المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Amma bira dabra. صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. haala kanaan obboleewwan kiyya mee kan irraa deebisu عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن kunoon الرحيم bismillaa qofa shan jedhe eegu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن haala kanaan jechuudha hogguu shan irratti sadii irratti afur الحمد lakkoofsatan barreeffam لله booda رب duuba deebi'u kunoo bakka kana العالمين kunoo الحمد لله رب ripitii العالمين taayimis bakka jedhu kana irratti الحمد lakkoofsa barbaadan kana لله keessaa رب baasan lakkoofsa barbaadan العالمين geessan fakkeenyaaf tokko irratti haa deebisan الحمد nama bira shan لله dubbatu jira رب asirratti hin العالمين deebisaa isan booda of duuba deebi'u الحمد لله رب العالمين kunoo amma irra hin deebi'u jechuudha. الرحمن Bukani الرحيم مالك يوم الدين haala kanaan hundi isaatu haala kanaan إياك daawwat نعبد godhadhaati. وإياك Albaqaraa jedhaa kunoo suuraa barbaadan dakanaayis barbaadan kunoo as gama gadii kanarraayis warri annaasii fi alfalaq al-ikhlaas hunda isaatu jechuudha haala kanaan daawlood godhachuu dandeessan jechuu fakkeenya meesa kana Abdurrahmaan irratti nama biraa irratti haa dhabu jechuudha. Abdulbaasit kana irratti hin dhahaa. Abdulbaasit kun garuu dheeraadha. Abdulbaasit 992 938 64 qabame isa kana irratti haa dhabu. Sheek Abdulbaasit irratti hin dhahaa kun bu'ee jira jechuudha. Haalaan margu jirtan kanaan. Okay, kan an buusee kaminni? Okay, kamiin buusee tureeyyu? أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون شيكا بربادان اسنتو فلتا الذين
هم يراءون yoo sagalee cufuu barbaaddan bakka kana tuutan jechuudha. Amma cufee jiraan jechuudha. Haala kanaan sheeka barbaaddan isin tuyyuu filata jechuudha. Akka barbaaddanitti sheekolee barbaaddan yeroo isin jalqabaa irratti dhooytan ofii isaatii isiniif baasa jechuudha. Kun haala kanaan baqaraa qofa tuyyuu dheerate yeroo daawlood gootan inni kaan hundi isaatu gaggabaabaadha. Gabaabumatti erga irra dhaabame okay. Albaqaraa see duraan buufadheen tureen seeyaa bu'ee jira duraan buufadhee okay ala imraan kanarra yoo dhooyne kun akkatti nuuf baasa sheeka barbaaddan filattaniiti garuu 64 kiiloo baayit per second ka jedhu kanarra dha'uu qabdan sheeka kamuu filattan haala kanaan sheekolee barbaaddan kun ho'i keessa ciisanii sheeka barbaaddan sheeka jaalattan buufachuu dandeessan jechuudha. Jalqaba eessa dhooytanii mallattoo xiyyaa kana tuutan jechuudha. San booda sheeka barbaaddan irra buufattan erga buufattanii immoo sagalee barbaaddan irratti deeffachuudhaaf haala kanaan jechuudha. Akka margi jirtan kanatti egaa kana badintanii osoo waa tokko illee gama gadii kanatti garuu mallattoo wal jala deebituu lamaan kana yoo qabaate isarraa ni jijjeettanii lamarra xiyya kanarra deebisuu qabdan jechuudha. Egaa xiyya kanarra deebistanii san booda sitiingii kana keessa ibsanii sitiingii kana dheessan. Sana booda sirriitti taayimis bakka kanatti lakkoofsa barbaaddan barreeffatan jechuudha. Haala kanaan isiniif qara'a. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoora walitti godhaa.